Isin jawalan ini juga kasih akhirat. Mani ulfata. Dua itu gua ajar kan jangan ini akan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurajultu isnin jajah hamjumtu terdaftar takhaynya. Salam tantenya tan onni rahate bakuma jirtan malati sinare kabtu. Salam taga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau jumtu tapi dakwatu ta mati channel khanya jirajirtu salam tantenya tan onni rahate lagafi gara kata muteba kajirtan undati sinare kabtu isnin janna. Assalamualaikum ya shabab, كم نقدر نفيا أليسنا قال الحمد لله قالت ربي تكوي يعني منقد يجرا يعني يا ردك شو يعني نجرا الحمد لله عملية بعلمتنا قبنيتين في يعني دلسي متي لفين كيسمك جت مالي يعني سن بكاتك إيش زغيسة والديوسنا رانجاني أكشت تيجي نتربيه فو يا سبتي الراسونتين دران سبتي زنا خلوا فتني تراني سفتي أديمتونا ولا ونتروني إن شاء الله هنگ سفتي سنتي يعني سمران تاي شورا أكشتي لينا نبي فانيس channel خطرتي فيديو بتاعك واندا وطن خي جعفت دي بسوفيك أبدا جانيتي نخاسني تما شر سنتي تما فيديو نكاني atau timbo alhamdulillah amma wiyat injira aka khalid engedati miti adiga chuni tiajechulle dadabu Luga daga kuma inni jawu mun salle nura kagata dufne ci silalun dandenyu jenni ana fi fannisillen dalaga da be dufe manajira asumatu kunno manama fannis sattenya chumatti isa wallanu jira hanga fayyutti ga silais ilmi dira ta ko ha khaydan deis mila bakida amte nyaatalle wan godachun dandenya asumanu bira tayi jenne dorkine mustashfa raille asuma galchine asuma khani jira mi wan takatakalle gargaru jira Akasi gada waktu takanya dengan das Mustafa kasih kamera nu dorgani waktu kisah ibsan ya rawar abe karena aku kuno arasanan Mustafa di bimnya kuno amma rufe akasi kuno amma selina jin finne ya cu amma sirra mega wani jus la letri wali temina ga dugada nam Mustafa kasih video marun dor kada ibsan sanu dohote di video anga sanu ramare Ega nama dukubta kolle sila video le ramarani daawwattoonni keenya asrakkoo teenya akkuma duraan wajjin qooddanne balloos wajjin qooddanne jirrutti waan hundinuu nu bira jiran isaanis waan ta'eef rakkoo teenya tanuu dhufte tanallee dirqama isaan beekuu qabanii jennee ibsaan dho'isatti video hanga sanuu isiniif mare amma mee akka itti isa dhukkubuu fi kana isa gaafanna malee gaa nuti mee walumaan laalla. Akkasii gaa daawwattoota kiyyaanii milli khiyya jechuudha duraan lafeen keessatti ganna cabtee tuman waan itti najjadduun seene inuma akka tasaa dhiiromonnummaan kun narraa muraa hojiitii yaada biraa keessa galee jira inuma takkitti jechuudha yoo gartee miti isaan sirraa murrafaa maal ka jantaati Itoophiyaa galeetiin ifwallaana malee abadan asitti Mustafa seenee asii gad bilaashitti jilbaa gad hin dhabu jeetiin karoora rafadhee ture garuu alhamdulillah hoggaan kashaafeef kaasu jalesii miti خيسمك جت ماله تبع ميلا كشتي سوداء جت سنة مثلاً جنان كشتين الحمد لله رب العالمين جه جمدي أنيسي هنگا مليان كي جوتي أور بعد دياس تيسا أور بعد منا قالوا دن تيسا نجنان كشتي فراغا أستاورا من متي أنقليه وجه فنسي في لينا كشتي فورني أصلا في دني جا لينا لينا رانتنا سوا باقي تدلعان دينه خنوا مشتفى نبرو ولا نيتي كشتي يلقى خنا نفنه Ani gama kiyana kan sibiran olle anaaf jecha daamte anaaf jecha tumamte garuu ilmi dhiiraa ko garte ilmi dhiiraaf dhiirti firraa wal dorkiti gisee waliif dhufte sila akkanatti zaataan walii baalamanii waliif dhufanii atilleen hin daamtu ture maaliif nama tokko kan akka dhalaatti dukkana keessa dhaabbatee nama fidatee dukkana keessa nama eeggatu akkami firraa agarte dukkana halkanii keessatti eega saniifuu maatii miti dhiiraatu nama tumaasi dhiiraatu tumamaasi Caalaan kami dhiiraatu tumama nama tumurra tumamtee wanta ta'u sanii irra jira alhamdulillah ammas humaan taane garuu silaa akka abdallaatiin dachaas du'ee jechuu nama itti fidatee isa malee nama sadi fidatee dhufe jechuu kophaa isaatii fi osoo nama sadeen sanii wajjinuu guyyaa irra dawwalee naaf qophaa'ii siifin dhufaa jeeni itti himate innis firraa dhooka akkanatti dukkana keessa taa'anii nama dha'uun kunillee waan hin taane Mara kong kabuga. Asal ya dan kab. Anak tu isa tume. Aye.
dachaa akkuma tola ooltummaa baramma nama taanaanu namni rakkataa beeynaan anis ni rakkadhaa beeynaani tola ooltummaa tana jira mi dura tola ooltummaa tana keessatti illee dachaa ifeekkannaan deemin jaanu ka afaani namni tokko waan toltuu dalagaa afaani waan badduu dubbate harka waan toltuu dalagaa afaaniin ammoo nama tokko walitti aaranii inni na aarse jechuuf waan hin taane waan hojjetutti hin jirre ol bee haasa waan itti dalagutti hin jirre ol bee Abdallah fakkeesse dalagu Abdallah yeroo aaree itti dawalee waan fedhee yoo jee boo antolaan ooluuf jira waan kanaaf na kuban qabuuti nara dhaabbadhu hin jarjariniiti naafetis obboleeyyanii isinis obboleetti teenya dhalaa hojii dhalannee irraa dhalanne Abdallah akkanan ta'anii gargaarsa obbolummaatiin nama rakkateef gargaarsa godhuuf jira kana wanni nan bira dhaabbadhuuf gaafa isii dhukkubees wanni akkana godhuuf wanni akkana godhuuf isii waan rakkatu taateef waan dhalaa taateef rasuulii alayhi salaami salaataa fi dhalaa dhaammatee jedhi tanaafin dhalaa irraan dhaladhee wajjin dhaladhee je'ee bira dhaabbachuu jira malee waan biraatiin miti je'ee maan dubbatiin tachaasun viidiyoo inni ol ba'ee bare tamimee ta'a akka Abdallah duuba deebiftu godhee ni qaba uummata akka dubbanna hin qabu bar dhagaymee maama siifin ifi jarjaruunis ni jirti jechuu fedheeni if eeggannaan haa deemnu gisee deemnu alama harmanii naalloo harma dawwalee waa fedhe juu hijaan qabuuf ni dhaqa isa san biraa beekaafi malee hawwituu tanatti hin jarjaru jechuufi malee if eeggannaa bareedu waa hunda fayyadu waan gootu sana keessatti harkaan waan toltu daleeyda arrabaan waan toltu yoo dubbatte nama bira dhugaadha inni ma waan garaa keessan jirre haase qota Abdallah de Abdallah na taare je bar inni leen Abdallah sun hunda goosisa malee dhugumaan da chaafile bar fagaatuma bar wajji deemuu dhiifna malee bar wanni biraa wanni ol goonu jirtu mi kana jecha wajji deemuu annumaan dubbadha waan jiru wanni dhiistanii ol toltu duratti amma san irra guddaa waanii kaameraa duuba nama gorsurra kutaa kaniin ol ba'ee gorsurra kana sangana haadha ganii jeete jaalattus jibbitus annuun ol maaniif Adi mara kono jirtu ati sono se daga mi dubbate haa ta'u immoo anis akkuma bifti namaa garagaraatti yaada namaa garagara. Dhugaa dhagaasanii. Maaliif yaada kee dubbatte jaan sitti illee naaruu kun yaada keeti baga dubbatte anis akka nama tokkotti jechuudha dillaan eega mana dhufee ulaan irratti itti booda jechuudha kan hin gabbee dubbadee viidiyoo isaanillee dubbattee jirta an akka laalutti ati lubbuu ta'etu bakka keessu dhabdee jirta na fakkaatti na caalaa sirra akka jira. Sanni laalla. Asota namaati bochu teetu firraa eegatu laan barakatti nama wajji jiraadhu nin beeka hamaa waan godhu dhufeef almaat toltuma naasaa toltuma ilmaan qoblaa gojjinaaf annani akka naqabees akka akka nadhaabeewu yoo si tole dhadhee yeeti nu seeta haasaa sagayeeti maali ni dabarti boodanii na aarsan ni boqota beekuu qabda atis ilma namaati ilmi namaa yeroo ni aara garuu san booda ni boqota jarjarri barbaachisu jechuun jireenyuma kana keessa tokkuma firee yoo ta'e. Amma walumaa galatti anaaf Abdallaan jechuun egaa bilbilaan walitti hangas ganni booda dila sallisallee barbaadee isaan qabu osoo nan dantaa dhabuu baaddee osoo nan isa dantaa dhabuu baaddee Abdallaan danda'u ture ni beekta anaatu dantaa dhabee khalaas danda'uu khalaas maaliifoo khaleessa wajjin nyaachaa turre anis jechuudha dila saammeenya garaa keessa akkasin naa qaba jeyyaanne garuu immoo haa ta'uti nadawee erga nadhees ani isin achitti sigartee miti ijoollee tanya biraas taa'uu wallaallee ijoollee tanya birallee dhaquu wallaallee dhagee kanis ani isaan biraas dhaquu wallaallee isin achitti Abdallah mootummaan illee qabsiisuu wallaallee haa ta'u immoo xiqqishoo maaliif aara kana qabbaneeffanneeti jawwaala kiyya kan jechuudha deengadda gizeen lafa qofesan na keessaa fudhan sanillee duroon nu Abdallah siyaafaan hin dubbadde dhaabbadhu sanillee gaafanne bilbilallee Anak fannis kun no as taami wajjin bilbilee gaafannatis nu manjirtu oguu gaafa nasilchisu jiran eega guyyaa nuti gaafa nu barnuma bira jirtaatiis waan hunjus dhageesse gurra keeti waan sitti nu miti akka godhatus dhageesse siifi liinaatu hafee jechuu jiraan fannisin anti yaa bira dabarsee sinimmaan bira eega bara dubbii fite an yoo sakkina irra qabatee akka tachina qabee akkana jeewu sitta nu dhalee malee dubbadduun sinjii maali yeroodhaaf yoo nutu La yeroodhaaf osoo hin taane fannis atilleen dogongora qabda. Namni kun nan tuquu jettee bara amma dachaas na dhaajee wayii birraa eegu jira. Naaf qophaa'aa. Naaf qophaa'aa wayii quba qaba. Laal awni namni tokko naa qophaa'ee maaliin hin beeka waan hin dalagee jiru saniin namni tokko naa qophaa'ee beeka. Waan hin hojjedhee jiru dhiisa qaayidee akkanummaa naasa qabaasu. Naa qabeette qashoo narraa nette. Ayyee.
akkasi atilleen iddoo gongorin dachaasis na dha'u deema na qophaa'een na tumu deema quban qabu. Ati amman yoo bar ol baafatee ati siifiliinaatu hafee siin jeeme isa bar manatti itti dhaqu jira. Numa beekaatilleen dachaasis dila kana hunda kabajummatii yaafuse malee sodaa isaatiin miti. Liinaa wajjin mana tokko keessa kun liinaan as nu bira jirti. Qalliinaanuu jechuudha sababa isa biraa deemtee as nu bira galtee jirti. Akkamittiin isarra duula abbaa mana isiiti abbaa ilmoo isiiti. Ani isaa wajjin wallolee isa miidhuun natti ulfaata maaliifuu akka fedhallee ta'e liinaas garaa waan danda'u hamtu fedhallee godhee abbaa mana isiiti abbaa ilmoo isiiti hamtuuf toltu meeqa wajjin dabarsaa turanii akkamittiin jechuudha akkamittiin liinaa akka obboleettiitti fi qabnee isa akkamitti akka diinaatti ilaallaa waan jaamutu akka na dhagaamteetiin yaani itti dhiisee dilasillee afaanillee jechuudha yoo ani dubbadhee garaa keessatti akka qabadheef hin beeku durarraa wajjin jirra kunoo amataa fi baatii meeqa waliin jirra. Kana hunda laaleeti malee ani osoo jechuudha isarratti hamtu yaaduu fedhe anaatutu Abdallaa dura hamtu irra yaadu ture. Garummaan irra guddaa waan takka osoo liinaan maxxantee jirtu isa immoo liinaa fi maxxansinee isa firraachi dhiibuun barbaanne kanuma kanaatu jechuudha. Hedduu na dhibee sadarkaa kanaan nagee akkaan dhaamee akkana ta'u kanallee san waan na godhe ammallee waa hunda waan waan ammaladdaa kan hunda inni hojjan ammaladdaa aadamu baarikeechan ammaladdaa inni baachaan ammaladdaa. Teeniyyuu ani amma akka mataa biraatti si afaaniin dubbaddaa maniin sin jaani beekta arraba amma duraallee anaas arrabse akkuma hin jee ture. Ulee kanallee anaas tume maaliif waan ati quban qabneef badii ati fitti hin beeynee fi dhahamte akka firraa quban qabnetti silaa firraa quba qabaattee firraa eeggati hanga naa hundaamtu ni beekta. Saniifuu ammallee akkuma atuu jechuu jirtu anumaaf jecha hammiladhu anumaaf jecha furadhu anillee waan hin qabuun garteemi hanga ati dalaga deebitee fayyitutti akka obboleettii teetiitti atis akka obboleessaa taatee waan na jiraachisu jirtu anillee hanga dandeettiitiyya waa hunda inshaallah si biraan jiran. Saniifuu waa hundaafuu mata akka yaadinaa fannisiis liinaadhaas isinillee hedduun isin galateeffadha. Anillee yoon balleessee badii jallee na gorfachuu qabdanii irra naakutu qabdanii isin dararra guyyaafillee ammallee dhiifamaan jaa daawwattoonni keenyallee akkasumatti warroonni du'aa naa godhaa turtanii fi warroonni biyya garaagaraa bilbilatanii hoyyooyitee baga rabbi si baase kanaan jechaa turtanis galatoomaadhaa warri sitti qaattee ta'e ganaadhaan jettanillee isinillee galatoomaadhaa. Nuti isaan lachuu kanu faarsee fi kanu arrabsee fi kanu cinaa dhaabbatee hundaahu ija takkaan laalla galatoomaa isin jaalanna mallee hedduu. Angara kiyyaan akkin jawaan galumaa miiluma akkana ta'e kana bichaa rabbi haa fayyisu akkaan miila kanaan lafa dhaabbadhee deemuchaa du'aa itti godhaa jira kan jedhamu miilli akkana na itee jira. Du'aa inni irraa itti jabeessaan isin jira keenya xiqqishoo ani kun gonaa shabaabaa waan argine ganaa waa meeqaan dhaabbataa uleen deemuu kanarraan bareedduti haa jira kan jedhamee du'aa manaa godhaan isin jira.